Bicara mat semua dari nak kabrat mau tiga saat kita. Ini dah koi singgah gesa, anu singgah gesa apa? Tuh lu singgah gesa mal dah koi. Hah? Mal koi nare inde asini inde. Amma anis dai masih singgah bayro, pokoknya kamu tanu singgah gar. Ay baka walu na di sa. Cuma mal follow tani, damma na sila no jadi. Zim jadi meh tindi. Rakko ganggu tuh lu dah examiner tuh lu. Amalnya jira memang amalnya sih nuti jira. Karena saya karena aku merayu bare jera karena. Time ya firam kau tu kau tahu, tahu sih nasus na. Kau mal mal fantare roman deko. Kalau jadi mana gak kisah kan. Duran. Nangga gesa je cari time itu. Duranon sini. Gak gesi ta. Mati mal dah koi. Nanti. Nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi miseensota Tolee TV kan taatan biyya keessa biyya alaa fageenya garaagaraa irra kan jirtan akkam yeroo kana geessan nuti galanni waaqayyoof haa ta'u nagaa keenya jirra. Egaa guyyaa har'aa ammoo sagantaa guddaa tokko isinii qabannee dhiyaannee jirra anii fi Caaltuuni. Sagantichis maalidha yoo jettanii damma rifachiisuu barbaannee piraankii irratti hojjennaa yeroo jalqabaatii fi amma yeroon isaa ganamadha. Dammaan egaa ciree nyaachuudhaaf ishee waamuudhaaf kan jiru cireen qophaa'ee kaasuudhaaf hirriibaaf kan jiru jechuudha. Kanaafuu maal jechuun barbaanne Caaltuun obboleettii dammaa waan taateef naannoo ji'a tokkoo fi torbee lamaa oliidhaan bira kan teesse. Har'a garuu maal jennee damma rifachiisuu barbaanna. Caaltuun hanga kana eega nu bira teesse nu bira galtuu hin gahaa. Bakka akka waan ishee jibbee fakkeessine Caaltuu jibbee fakkeessine ergaa guddaa tokko dabarsuudha kan barbaanne. Isheenis immoo Tolosaa mallisaa natti geeddaramee jira. Ani nan galaa gara maatii kootti nan gala jettee bakka sagantaa addaa tokko uumna jenneeti kan yaadaa jirru. Qursii irratti dammaan amma hirriba waan jirtuuf ishee dhaqnee kaasna. Caaltuun dhattee waamti jechuudha. Qophooftanii fayyaa. Sirriitti qophaa'ee jira. Hayyeegaa yoo waaqayyo nu gargaaree waan guddaa tokko irratti hojjenna jenneeti kan yaannu hanga xumuraatti nu faana ta'a. Amma kaameraa keenya dhoksine iddoo isheen arguu hin dandeenye dhoksine. Piraankii guddaa kanarratti hojjennaa hordoftoota keenya hanga xumuraatti nu faana turta waan guddaa irraa baratan jennee yaannaa hanga yeroo saniitti yeroo gaarii isin haa ta'u. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa kaameraa dhoksinee jirra. Kaameraa dhokatee jira. Amma dammaan rafaa jirti waan ta'eef yeroon isaa yeroo cireetii anii fi Caaltuun waliin mari'annee jirra. Har'a piraankii guddaadha kanarratti hojjechuu barbaannee. Qursii nyaadhu jennee yaamne halkan waan daa'imni ishee bu'aa tureef ganama kana raftee jirti. Achi kaanee gaadira akkuma isinitti himne kana diraamaa guddaa irratti hojjenna jenneeti kan yaadaa jirru. Amma suuta jettee miixxuun hin waamti. Isheen qursii nyaachuudhaaf gaafa kaatee dhuftu diraamaa keenya itti dhufna jechuudha. Qophoofte kan Caaltu. Bakka dhagaa yaamti. Dhaqisuun ta'ee yaamiti ani immoo buufadhee tanan taa'aa jechuudha. Udah figur tuh ada mah. Udah figur tuh. Seni. Mata kau na yati. Ilmu na da yati di sena di. Hah?
اسمع كم قلتني ليه أجي هذا يا واقع عندي ودنا كتير زغير أنا تسعين أنا كبودورة بابا تاني واقع Sina. كان جراش إنه جنسين أنا تفكرت اسمه يصير مرة نيجون لنا مقدرة دروب كده تكون عرفت مالي لا عندي شنو أنا هو أنت يا كان ما تقول تسيزا ك مكران وجهي شوف اسمه سينتي هذا كو المون كو هذا ياتي ميت كرسين كني انتيو كرسين وجهي Habis? ما أجي طريقة أنا ما نتموت رفض بتزرع Ya aduh. سيكون هذا Laki araf ayang kau. Ayang kau jara laki. إنه مرة ما تد مرة Oma. Aja tu dendam. أجي تون دندامي Jechuun callisuun danda'ama ni maal aku. عندي callisuun danda'amani ma mirga qabdakka jechuun akkana taateen beektu kanaaf asiin jedhe malee mitiya kursiin dhiyeessin maal taate maa fuulli kee badeer suni inna maaliif akka nama inni jedhee muufate fakkaata akkoo fuulli kee sirrii hin jiru maaliif natti jijjiiramu kan lira jirtu moo akkamitti eessa deemta maal gosa maal ta'an maatiin nan kuyiru bilbili si bilbilamee ture moo maal maazariin bilbilteetti biyyi naguu miti gaafii illee nagaasa jira inna maal taate akkanatti yaadnoo jettanii akka nama koo dabbaramee warri naguma jira hundumtuuyyuu xuraafaan nagaa jiran maal dharee basma toliyo wanni dhageechan hin jiramu maal warra bilbilanii turanii Lakkii hundumtuu wanti dhageenyu hin jiru nagaadha. inna fuulli keessanii koo sirrii jiru maal dharee warri nagaa ta'e maal gochuu deemtee mittuu noo Rakkoo lamaan kan hanga barumsa ishee banamutti na bira ta'e cinaanitti kan walii galu. Andi na argite miti kana daa'imni saagalatti dandeema akkamitti naan jetta daa'imni halkan guutuu naan raftu sammuu kana fa'aa argaa jirtu. Xiqquma na yaaddu jechuudha. Nan deemu jettu maal jechuu keeti indi nama hin qabu maal jechuudha kanatti nan deemu kan naan jettu basuma. Sao dadhabee mulee mataan na dhukkuba osoo hin jedhamu nan deemu jettu siruma bakka na yaaduu hin jiru jechuudha. Hai, nan deema egaa jette adeemtu ni istuati. Toliyo. Nan deema egaa jette adeemtu. Jechuun dirqamaanii taa'ee jennaan moorii nan deema egaa jette. Sa'a kanatti koo tokkoffaa daa'imni rakkisaa arti naan jabanne daa'imni. Lammaffaa halkan guutuu akka durii nyaarafaan jirtu iddoo kana keessa garaa ishee dhukkubaa jira. Mootii jammar maaliif deemti? Maaliif deemti? Ati akkamitti adeemtu jettee yaadnu jettaa jiru? Jechuun nan deema egaa jettee adeemtu garuu maaliif deemti ishiin hin gaafattu ati maaliif deemti maal taate? Gaafadhumee maal taate? Andi sirumaayyuu maal taate jettee hin gaafattu ati maaliif adeemtu naan jette maaliif deebiin itti deebisee tola? Suma ijoollee maal ta'anii indi? Meetu maaliif deemta? Maaliif nan deema naan jette maal goota indi? Maal jechuudha? Osoo wanta kun ta'een osoo nan jajjabaatiin nan si biraa hin deeman maal jechuudha? Indi? Meetu rakkoo qabu danda'u mati maaliif adeemtu jetta indi? Ani siif jedhee tanan malee duraatiyyuu ani ati dugda akka jabeeffatu naamna jedhee tanan taa'aa jira malee sababoonuma kanaayyuu tola isaan fuulli isaan tolaan jiru bakka kanaafi ani deemuun barbaada.
Kalladina እግዚአብሔርን መስማት numayu ademtu በጣም ዱኩቤት አንቡሌ ረብነት kalladina ቁርሲን ፍጃመኛ ademtu ደማን እኮ አንሲር ጀለ ተንፈ ቶሊዮ እንዴ amma ngau amma jiya tokko fi torbee lama nu bira teessee miti midhayyoon kun amma odeemtellee rakkoon qabu bakka amma nullee of dandeenyee እንዴ jirra rakkoon qabu maalidha jabaannee jirra galteetillee maatillee gargaaruu dandeessu jecha yeroo hundumaa waa yeroo hunda bara baraan nu bira jiraatti micoon kun amma galuu qabdi agaltuu guma jedhe tolasaan amma anasoon galee waa hedduun hojjedha waa hedduun maatii ቆይ gargaara siif jedhee tananii erga ta'uu deemu waan bakka deema maaltu ta'uu dide ati koy akkam dalati toleedha indoom rakkoo kan qabda ati amala kana qabdai no ani ko gisee kan duubatti kan fakkeessitu maalidha fakkeessuudhaaf gisee kan duubatti miixxu nu bira jiraachuun ishii shaggaadha zanaa itti jiraattee jirta amma duutti keessi jabatan jettee asootu daansoo baay'ee naadeemtu maalidha daangaa qaba damii wanti hundumtuu daangaa qaba kenna amma nu bira teessee miti namni torbee tokko iyyuu nu bira taa'ee hin deema miti ji'a tokko nu bira teesse ji'a tokkoof torbee lama nu bira teesse miti amma yoo galte maal rakkoo qaba miti yoo ishee danda'amee waggaa tokko nu bira teesse maal jechuudha amma anis daa'ima siifin qaba yeroo boqonnaa qabnutti ani isin gargaara ay bakka waliin dhiisa jechuun maaliif walloltanii dammaanatillee noo jedhe zim jedhimee ati inti rakkoo kan qabu toluudha egzaabeerin tolu amalli ishee nutti jijjiirame bara amalli ishee nutti jijjiirame era bakka malee maali jijjiirame ishee si jammar hin dubbattu ati maali duraan akkanan turre micooma jee dhuftu akkanan turre amma garuu amalli ishee nutti geeddarameera kanumarra walloluun lawar dhabuurra micoon kun yoo deemtee gara biyyaatti yoo galte nus bakka nu gargaarteerti miti bakka hingaa bakka miicayyoon karra kana gadi baateen beeyna amalli ishee nutti jijjiirame maadha jee takka tati maal ta'uu keessi tolu ati kun atin argitu aniif isheen waan amala gaafannatti geeddarattu ani waan an argaa jiruufi akkamitti inni argu guyyaa guutuun wajjin micoo keenyan taane nu bira hagamteessi akkam teenyaan taane dabboleetti kiyya koo maal ta'uu keeti indi toliyo dabboleetti keenya indi bakka sobdeeti ati maatii keenan jaalladhaam namni hin jettu jee takkaaf torbee lama takkamti mijee dadhabda bakka damma dhiisa wallolina yani dura akkana sissee toon hin dhufne zim jedhe rakkoo kan qabu si toliyo maal keessa namala tolu zim jedhe beebitu zim jedhe indi toluu maal ta'uu keeti isaan akkoo akkana majallega maal si goote mijayyoon hojjettee si laatti hojjettee nu laatti wanni biraa maayin nyaanni bichaa maanuu godha nyaatuma bichaa nyaatanii ani koo bal'ammaan samoona kana ati dudda kee yaajaleeffatu obbolummaa san jireessi birannu jedha malee wanni tokko irratti tolaan jiru bakka hundee bakka argataan maal taate mi'aati maal taate amala toluu kun hin beekaan hundi haaraa ta'aa jirtanii si jechuudha anna bakka wanni hundumatti tolaan jiru waan ta'eef wallaalu wanni hundaa gisee laalu bakka naatti hin tolu fuula yoo laalu fuulli bakka ani ka'ee hojiin deema bakka amma kanaaf bakka atinis natti gaara waan ta'eef kuraanii amala keessa akkana seenaa kanaafuu marraayyuu baree jira bakka namni taa'imee firaan magootu xiqqoo taa'e ishiin haasofna kootu maal jechuudha maaliif hin taa'ee rammaan deekoo kan hojii deemee booda deemeen gaggeessa bakka duraan nan gaggeessa jecha jirtu taa'imee tundi duraanuun siniif eessa gaggeessita ati maal dhagooni indi amma damman deessee ciistee jirti jetteeti miti taati kanatti bakka akka naaf iyyaanni koo argaan jira እግዚአብሔርን sooba akka ta'e jaalalli kee indi edaan sin bakka lafa duuba wal tadabaabartu fakkeessitu jechuudha kaa yoo naanna bira dhuftee ati si fakkeessita isheenis fakkeessitu jechuudha bakka dammaan jechuun kana booda ta'uu danda'a waan ta'eef waan fedhii መጨረሻ በቃ ዋን እንደው ሲፈን ጎዳን ከና ዋን እንደው ዋን hangan danda'e bakka aarsa jiru si kaffalee si hanqabakka jechuun kootu taa'ee jedheen si bakka dama maachuudha ani kan taa'u kan hunda haasa'ameen kootu taa'ee nun jedhin nan yisisi taa'ee dadhabe mataa kana dhukkubeeti yaafu diqoo ati mataa dhukkubeet nanaaf yaaddu ani sila kinoo nan gaggeessachaa jira kinoo hin haasofne nan gaafadhaa jira bakka taa'u asin dee maatiin qabu kootu ishii kootu taa'ee hin jiru maatiin maachuudha toliyo maal ta'uu keeti እግዚአብሔርን miidhagina kan marrarte dhuguma ishee jechaarti ay amma kodama wannum tun anamma gara kooti wanni ani balleesse jira nan deema ega jette icoo kana amala koy miidhagina kun nan deemoo itti deemi jechuun ni qabda saatii kanatti ani kooti si dhaqoo taa'ee kan isaan amma meeshaa isaa fudhachaa jirti anis hojii ko inni hojii tole dhumaa siriyyuu እግዚአብሔርን bakka fakkeessite jechuudha namni waan nu bira hin jirre kana bakka gisee kophaa jirru bicha nama hin jaallattu jechuudha Nanti pisana nama bakka ma nanti
osoo mucayyoon tuni ko amma na gargaarudha kan ishiin dhufte osoo rakkattee na bira dhufte akkam goota jechuudha akkatti guyyaa takka ishiin bulchitu jechuudha kaan indi amalli kee kanaati bakka Damma boorsa kiyya jalarraan goote. Ara taragaagee mucayyoo fayyaan qabdu amma ka'ee nan deemummaa inni ara namaa yaadai Kot singa geessa. Boda singa geessa kot. Oh ilaalladhee tola fakkaatee. qoy maal gaggeessitaa Kotu bakka kot. xiqqoomallee bakka taa'innis jechuun hin jiru maaltu si muddaa gashiis deemtutti waan nyaattu dhabde moo mucayyoon kun goota warris nu ergamte waan jiru hundaayyuu Kotu bakka kotu. Singa geessa. na dhageessitti tanaasaa jira Lekka bakka wanni hundi yaa'aatti jechuudha bakka dhiira biraadhaatti kan naannu sun sirriitti argaan jira jechuudha ko. Ana wanni ni balleessa jira. Mucaan kun adeemtu. Qoy ati amalli kee kanaan si beeku kanaan maanni har'a akkam taate? Indi? Dhiisi televezyiinii bakka maal gorogorta sanatti haasa'in alaali ta'e. Ana wanti ni balleessa jira. Inaati wanta itti balleessite koo kinoo argaan jira mana wanni itti balleessite kinoo jechaa jirta miti Silkii kiyyeessan godhee damma. ani maanta akkana tola gizaachuu dhugumaan marrattee koo nan deemachaa jirta. Sira maalin godhee dammaan duraa hiikoo waan siif jedhee tunan dhufe bakka hin taane immoo manatti tolaan jiru waan ta'eef as hin ta'u bakka hin deemu. Koo gaafachaa jira maaltu si muddarree na qabdaati mootii isaati kanatti. Silkii. Hindi koi singa geessa. Anu singa geessa kot. Tolu sin gaggeessa maalla qoy. Maal goona ree inde asini inde sa'aatii kana hunda. Daa'ima lafa godhan. Taa'ee bakka hin dandeessa singa geessa. Maalli sun? Sarraan illis. Irratti jennee. Maaltu si kobalchisaa rabbi? Irratti hojjeta. Maal irratti hojjetan osoo agartan harkaan guutuu koo rafne daa'ima wajjin maqaa kee argamu. Piraankiidha malaa piraankiidha maa kaameraa. Achirra laala achirra ullaali. Zabeen fayyaan qabdan namaa yaaduun beektanii. Halkan guutuu rafne sin hin jenna. Xiyaafuu mataan kee tokko natti hin jiru. Daari dammaa kun daari. Boci. Yaa Naariin kan. namni akkamitti nama yaadu sa'aatii meeqarra fe'ama egzaabeerri gidduu sanatti mataan kee harka malee na dhukkubeera. Abboo taa'e tola rabbi. Hawwanni namarratti jibbu Dhugumaan ta'e. taa jechi deemu. Ara dammaa kun dhiisi kaa piraankiidha eega danuu irratti hojjettee nu gochuuftee taa'e jaalatu. Lakkoo piraankiin akka qaba egzaabeerri maanni piraankiin bakka namarratti wanni jibbu. Boorsa kana ol Amma kaawwadhaa. kaameraas dhiyeessineeti. Kaameraa maalas deemte mataan kee akkuma yaadatti. Egaa hordoftoota keenyaa irra deebinee dhufnee jirra. Har'a yeroo jalqabaatii fi piraankii jalqabaa haala ajaa'iba ta'ee fi haala milkaa'een xumurree jirra. Dammaa bochifne. Egaa kun akkasitti mufattee hidhii buustee teessee jirti. Egzaabeerri tole dhugaa inni qalladanii isin hagama gaduutti nama dhukkuutu. Iji daa'ima sirraa fuunaan dadhabde. Hidhimee seenaa ta'e. Yoo man dadhabe isin hin jedhe namni nama yaadu ganama kee kan irraa barbaadu. Kan hundaa'arte bakka hidhiifa hojii qoodi. Taa'ii si jedhanarra taa'e. Agana namni nama yaadu kun namni sa'aatii lama rafee Amma mee yaada nu keessatti jira namatti yaadu. yaadadhuma akkamitti piraankii Isa kun mimmaan kee akkuma akka dhufe egzaabeerri. Piraank irratti koo aaraniin turani dammi. Piraank irratti naaran daf. Inaara wanni jedhan jiru egzaabeerri sa'aatii keessatti ani kun mataan qal'aa inni dhukkubee hin jiru halkan guutuu maal rakkattanii sirrattanii bultanii. Milkaa'e miti garuu nu. Bakka. Nu milkaa'uu keenya malee waan biraa wanni nu barbaannu hin jiru. Piraankiin keenya egaa nu milkaa'e ergaa dabarfachuu barbaannu. Waan nama biraarratti jibbinu manatti nu galchitaa ta'u. Egaa dammaan haala kanaan kan aartee fi wanta hin baratamne haala hin jirretu mana kana dhufe har'a. Waan ajaa'ibaatu gaa dhuguma piraankii waan fakkaatudha. Mee yaada nuu kenni garuu dammaaf akkamitti ilaaltee. Lakki osoo yoo sanaan rafee bulee tonatti tolee jiraatee rakkoon qabu na rifachiisuun keessa. Ani rafee bulee daa'imnatti yaa bultee Carraa kana fayyadamna miti. Xiqquma sana yoo sa'aatii muraasa kana rafee hagan ka'utti isin dara yaaddanii bakka mataa dhukkubsuu dhabsu. Xara hin jedhamu. Maqaa ammaa maqaa. Dammoo koo akkamitti akkasii jijjiirran ta'e illee bakka sirma namni mana kana hodhu akka nama hin jaallanne taate. Otoo gisee kophaa malee mucaan nama hin jaallatu argan jedhutti. Hayyee nu milkaa'e nuti nu milkaa'uu keenya bichaadha.
caaltuu teenya wajjiniin diraamaa adda irratti hojjennee jirra dammaarra baay'ee namatti tola gara fuulduraatti itti fufa piraankiin biraa. Ani bashiitu nagarrame kun namni kaameraa fuuldura taa'in beekneen akkamitti akkasii yaadda siruma waan yaadamte namni kaameraa fuuldura taa'u malee ganamaan kaatee uffata uffattee siruu nan deema. Hin qophoofte kaa isheen deemuudhaaf qophoofteetti maalumaaf amma piraankiin keenya torbee duratti yaadne warri ati kuban qabu. Uumaa kana godhanii hirtu mataa dhukkustanii. Waa amantee hirtee jechuudha bakka amantee akka ishee irratti hojjenne kana dura gaaf tokko piraankiin irratti nu hojjenne biyya alaan deema jettee na boochisuu malee homtuu namni dhiirama waan ta'eefan mimmaan qabadde malee. Kanaafuu piraankiin keenya har'aa haala kanaan milkaa'ee jira hordoftoota keenya. Yaada keenya gaa'oo deeggartan isinis nu faana ta'uu dandeessanii hanga xumuraatitti piraankii biraatiin hanga walitti deebinutti jajjabeessuu dandeessanii. Asirratti garuu yaadni nu har'a qooduu barbaanne maalidha? Dammaa rifachiisuu qofadhaayi. Isheen akka gaddiitu gochuudhaayi kaayyoon keenya kan jedhu biti dhugaama dubbachuudhaaf taanaani. Hagana hunda turre dheetu yaadne daqiiqaa hagana turuun hin barbaachisu ture. Dammaan hagana hunda akka rifattu hin barbaanne garuu piraankichi waan nutti mijaa'eef tarii ergaa kana waa irraa barachuu dandeessan kan jedhudha. Kaayyoo guddaan nuti yaada kana yaadneef dammaa akkuma maal sitti fakkaate nutti aariniiti amma nu dhaggeeffadhu. Namoonni tokko tokko maatii keessatti jechuudha egaa gaa'ela godhatanii waliin yeroo jiraatanitti sababa gaddaatiinis ta'uu danda'a sababa gammachuutiin maatiin abbaa warra tokko bira dhufe yookaan immoo maatiin haadha warraa sana gara maatii sanaatitti warra gaa'ela godhatanii sanitti akkuma kana jechuudha fakkeenyaaf ani ibsitti gaasii gaa'ela godhannee yeroo jirru kanatti sababa garaagaraatiin gammachuu keenya qoodachuudhaaf gara maatii keessaniirraa obboleewwan kee dhufuu danda'anii gara maatii keenyarraa immoo obboleewwan koo dhufuu danda'anii yeroo baay'ee maaltu mudata namoonni baay'een firummaa dhiigaa hagana kana walitti dhiyaate gaa'elaan walitti dhiyaate namni maalumaafuu gaafa cidha godhatan beekamaadha mitiiree guyyaa gadda ishee guyyaa gammachuu ishee yeroo hunda ishee biraa hin fagaadhu gaddi ishee gadda koodha jedhamee namni walitti makamee hidda dhiigaa horate tokko maatiin warra sanaa yoo dhufe immoo yookaan sirraa ta'uu danda'a yookaan anarraa ta'uu danda'a jaalalaan maatii sana simachuu dhiisuun faayidaadhuma wayiitiif immoo yeroo tokko tokko akka fakkeenyaaf amma caaltuun keenya dhufte kana nu gargaarte kanatti yeroo isheen amma nu gargaartee nu bira jirtu kanatti yeroo wayiitiif egaa nu gargaarte booda isaa booda jibbinee ani immoo jibbee akka isheen nu biraa deemtu namoonni waan akkasii amala akkasii kana argisiisan jiranii yookaan immoo gara dubartiitirras yookaan immoo gara maatii dubartiitirraatis namoonni gara abbaa warraa yeroo dhufanii turan guyyaama tokko lama hagam bullee keessatti jaalalli isaanii hir'atee sagalee isaanii gadda wajjin nyaatanii dhugan sana dhiisanii yeroo isaan jibbaan walii hamachuudhaan amala hin taane maqaa garaagaraa walirra buusanii jira waan ta'eef keessattuu maatii soddaa kana keessatti yeroo baay'ee maaltu uumama amala maqaa wal balleessu tokko callisanii maqaa walirra buusu. Anuyyuu isa bakka akkasitti fudhadhe malee. Egzaabeerin bakka dhuguma namni hin jiru hin jedhe. Waan akkasii waan jiruuf nuti amma maal barsiisuu barbaanne waan akkasii kuni hir'inni akkasii kuni dogoggorri akkasii kuni maatii keessaa baduu qaba yookaan immoo hawaasa keessaa baduu qaba. Namoota baay'ee kan walitti buusu kanadha. Namni macheem wal gargaaruudhaaf egaa walitti dhufee booda yookaan immoo gargaarsa humnaan wal gargaaruu qofa otoo hin taane egaa walitti makame biyya lafaa kanarratti amma akka kiristaanummaa itti soolaallee akkuma safuu aadaa uummata Oromootti itti soolaallee uummanni Oromoo maal gochaati kan ture nama rakkataayyuu karaarraa fuudhee yookaan immoo nama dheebote nama beela'eeyyuu karaarraa gara mana isaatiitti seensisee torbee tokko ji'a tokko karaarraa mana gara mana ofiitti seensisee wajjin hin jiraata jechuudha. Kanaafuu nuti immoo eega jaalalli akkasii kun otoo jiraachuu qabu safuun uummanni Oromoo qabu babal'aa gaariin kun nama hin beekne guyyaa tokko hin argine karaarraa fuudhee gaarii nyaachisee gaarii obaasee wajjin jiraachuun otoo danda'amu maatii keessatti immoo maatii walirraa boruu hidda foon dhiigaa horatanii wajjin jiraachuu danda'an keessatti amalli yaraan wal jibbiinsi amala maqaa wal balleessuu waan akkasii waan hin barbaachifne isa kana har'a gara tokkos gara biraas waan kana barachuu dandeessanii kan jedhudha malee ergaa wal rifachiisuu qofa akka hin qabne asumaan hordoftoonni keenya akka hubatan barbaanna yaada keessan nu qooduu dandeessu yaada keessaa bahiiti rifaatuu keessaa bahiiti rifaatuu keessaa bahiiti meeti yaada keenya qoodee yaadni keessa shaggaadha sirrii jamar jechuudha ani gisee isin ati akkas taatisan
Bakka injiramti waan nama biraa irratti arginu obboleeyyan gaafa ofitti fuudhan yookaan abbaan manaa jibbaa gaafa abbaan manaa obboleettiin abbaa manaa nama gaa'ela warra birata akkanaafsi kana gaafa obboleettiin yookaan obboleessi birata haati manaa obboleessa isaa hin dhiibdi waan akkasiisan bakka yoo na fuuldura dhufe jikii fuuldura bakka ati nama akkasii ta'uu akkamitti akkamsi jibbe dhugaa bakka nama biraan Amma kan jibbitee martamu? Sefunduratti jechuun nama ko amala sinirratti argaan turre ko ana akkamitti akkasii yaaddan akkana bakka ana duubatti waluu dubbistan natti fakkaate bakka yoo na waan meeqa yaadaa ture immoo jalqaba na rifachiiste akka malee akka sila warra waa ta'e immoo jedhe qalaalee rifanne jaabeera ta'u mooraaf sinita ta'e garuu sinifaan dhufaashii waa falata lafarraa himan baasa agarsiisa nagana na rifachiistan tana. Egaa akkana kun piraankiin keenya irraa milkaa'ee jira haala ajaa'iba ta'een nu milkaa'ee xumura isaarra geenyee jirra. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa kana kan taatan biyya keessa biyya alaa fageenya garaagaraa irratti kan jirtan waan tokko irraa barachuu dandeessan jenneeti kan yaadnu. Akkuma amma dubbanne kana keessummaa simachuun akka kiristaanummaattis akka amantaa keenyaattis akka amantaa biraatittis nama waan gaarii gochuun akka barbaachisuudha kan lallabu dhaabbileen amantaa waan ta'eef. Namni alagaadhaafuu waan gaarii godhee waan gaarii itti uffisee nyaachisee obaasee wajjin jiraachuu yoo danda'u yeroo baay'ee yeroo amma jaarraa keessa jiru kanarra fira caalayyuu alagaatu walii firoomee gaafa rakkoo walii qaqqabaayyuu mitiiree beekamaadha kun namoonni baay'een otoo waliin beekin iddoo hojiittis iddoo barumsaatti wal arganii seenaa gurguddaa hiriyoota bakka best friend jedhamu jira miti hiriyaa baay'ee gaarii ta'e jedhanii achi uummatanii obboleessa isaanii caalallee yeroon itti dhiyaatan jira waan ta'eef. Amala namummaa keenyaatiin nama namara bineensota biraarraa wanta adda godhu sammuu yaaduu guddaa kana qabaate dhala namaa otoo hin taane bineensayyuu madaksee wajjin jiraachuu gaafa danda'utti wal jibbuun maqaa wal balleessuun keessattuuyyuu maatii sababa gaa'elaatiin walitti dhufan irratti yeroo wal hamatan yeroo baay'ee waan dhagahuuf baay'een jibba siriyeesii baay'een jibba jechuudha hin jaalladhu amala akkasii hin jaalladhu. Kanaafuu waaqni immoo umrii gaabbii nu laatee nagaadhaan biyya lafaa kanarra akka jiraannu namaa fi namoota biraa wajjiniin uumamtoota jiran hunda wajjiniin nagaadhaan jiraachuu otoo qabnu wal jaalannee jiraachuu otoo qabnu wal jibbuun hin barbaachisu jechuu barbaade sananii nu caaltuu teenyaan baay'een jaaladha caaltuun teenya obboleettii dammaadha anaafis obboleettidha. Waan kana sin barsiisuuf jenneeti malee maatii akkasii kana keessarra yaada akkasii nutti rifatina jenna. Dammaan nu rifaatu ishee dhiistee amma gara qalbiitti deebite. Barumsa akka dabarsuu danda'u itti amanteetii jirti waan ta'eef kanaafuu piraankiin keenya irraa isa kana fakkaata. Wanti itti dabalatan jira. Akka asini hin jedhu garuu yoo rabbi na gargaare koomenti naa godhame kanaan isa rifachiisina jira. Osoo inni barreeffama argine. Yaada addaa si qooduu danda'an. Ani immoo akka rifadhu waan beekaniif adara waan nama rifachiisu illee itti laatina keessanillee barreessitaniif kanaafuu isa kana fakkaata ka. Yaaddan isin yaa ta'u jedhe. Poostiin godina alleettee waan nu dhorkitu jenneeti yaadnee turre nu milkaa'e maalumaaf irraa namni barachuu danda'a waan ta'eef jenneedha kan itti yaadnu. Seenaan teenyallee kun gidduu keenyatti argamte piraankii kanarratti gaaf tokko irra deebite gaafa guddatti ilaaluu dandeesse jennee yaadna. Caaltuu wajjin sagantaan guyyaa irraa qopheessine isa kana fakkaata. Piraankii isa dhufu naga walitti deebinutti. Yoo addee duree haala hin beekamneen amma kan walitti deebinu yeroo biraa yoo nu dursite isheen waan nama barsiisuu danda'u taanaan rakkoo hin qabu waadara waan nu rifachiisu waan ani toon qooda kee kana ta'e hin mandoo. Piraankii rifaatuun jaaladhu waan ta'eef inna isa kana fakkaata gaa hordoftoota keenyaa warreen haaraa gara maatii kanaatti dhuftan gara yuutuubii kanaa dhuftan. Share, subscribe, comment, like gochuudhaan nu deeggaruu dandeessanii akkuma kana dura dubbanne wanta safuu kiristaanummaa fi safuu namummaa safuu sabummaa eeggatu hundadha kan asirratti dabarsinu waan namootatti gufuu ta'an kamiyyuu dubbachuu fi hojjechuu dhiisurraadha kan ofi hir'isnu waan ta'eef yaada keessanuu nu qooddan wantoota kana fakkaatan kan biraa yaada garaagaraa nama barsiisuu danda'an kan jennu akka amantaattis akkuma safuu kiristaanummaa yookaan immoo safuu oromummaa safuu dhala namaatitti immoo maaltu nurraa eegama maaltu ta'uu qaba kan jedhu immoo gara fuulduraatti yaada akkasii qabannee dhufna jenneetidha kan yaadnu. Sagantaan guyyaa har'aatiif qopheeffanne isa kana fakkaata. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinuti. Waaqayyo isin faana ta'u nagaa nuu ta'a. Chaa.